waan ofii yookaan immoo haadha faaxee siin jedhamtu ulamoota akkamitti arrabsuu dandeessi gisee kana. Fincisiif ture. Na arrabsitee jechuudha waan isin gastii gubbatti dubbatanii. Koyaa saanu meemee. Na arrabsite namitti maraatuun. Nam fincisiistu. Wasakkan isin warri giddu kabajaa qabdan bittan qamaachaan kun. Oroota gara biraatiin immoo mucaan tokko tiiktaakarii UTC jedhamturraa jaalalli qabee akka maraachuu ta'aa jira. Alhamdulillah danaa natti. እዛ ጋር ያለው ijoolleen lama Saudi Arabiyaa keessatti duutitti murtaa'eera jedhamaa jiru. Akkamitti duutitti murtaa'ee maal hojjetanii nani kan jedhu immoo dhaggeeffadha. Gama duubaa kiyya samitti ol dhaabeetiin qaalichaaf deemee shaayee kan ni qabu. Namuu kanaan booda nama hamachuun hafee jira. Amma jarri kun kan godhaa jiran umaa inni nama hamataa jiru miti. Kanaan booda nama hamachuun hafeera. Namni nama hamatee akkam godhama waggaa tokko mana hidhaa keessa taa'aa jedhamaa jira. ሀሜተኞች ጉዳችሁ ፈልተዋል ከዚህ በኋላ ሰውን ማማት በህግ እንደሚያስቀጣ በማሰብም ዝም እንድትሉ ወይም ደግሞ ቶርቶራ አስቲንጎል ቶርቶራ አጫሉን ሰበበ ኸይት ትዱየ ዲቃላ አመለ አጫሉን አንዱ ዓለም አጀሱዳብ ከሮራ ከነ ከባብቴ አኒም ቤካ ሲኔ ሙጋሩ ዱንያ ረት ሳክራ ረት እስከን ጀነተ ገሉ የኙን ቤክቱ ዱንያ ረት ሳክራ እስከ ጀነተ ገሉ ፈረንጂ ዋቶኮ ወንቲኑ ወልጨቀጨቃቴ ይባባ ኦበሌቲ ከና ከራበት ከተምቴ ጆሌ አማራዎች ወይ ኩቴ ቆይ ለኙን ሙጨቲ ከና አጭረባሰ ነመረባሰ ቆፋን አትምቱ namni jabaan dhufee keessaan haay siin jennaan haay I love you qofatti aansi malee haay jettee nuusi gaalee jettee mina ነገር ነው ዛንተ afaan amaaraan beektan afaan arabaan beektan beektan eenyuun achirrabaase isa waldoksu dhiisaa ka eenyuun mucatti kana achirrabaase waldoksu dhiisaa amma eenyuun achirrabaase kanas beektan Ashti si kana mo eenyuun akka kanaatti kuulii si kuuleefi. Soora lubboote. Si kana eenyuun kuuleefi si sanallee beektan si kana hoos. Afuuraan laadoo ansirraan fagaa. Eenyuun kuulii si akka kanaatti kuuleefi. Waldoksu kana dhiisaa kaa'amma. Dhugaa rabbicha waldoksu kana dhiisaa eenyuun akka kanaatti kuulii si kuuleefi. Kicifchifi ilkaan kicifchifi. Baalati namni daanawwan. Yoo makkeenye Ashti. Maanni kaa. jechuun maanni sa'aatii kee agarsiisaa jirtaa tamma sa'aatii kwaanis qabame san kaa'e ana nagaa bakka an quufeera namoonni jechuudhaan gaafa afaan oromoo haasoftanii ana afaan oromoo xiqqoo malee hin beeku jettanii kanumadha afaan oromoon isa durraa kaasaa malee kanumadha afaan oromoon okay jarra akkasii kun akka yaada kootiitti tu mana hidhaa galaniiru dhugaa namni dabbaru ni jira dhugaa rabbichaa mana hidhaa nuuf agaranu jarra akkasii kun yaanni guddaan yaanni biraan mukan jiru maa inni beektu oroota qaala'insa jireenyaa kana haala kamiin hambisuu dandeenyaadha. Qaala'insa jireenyaa waan asinitti ganaatti fufa. Waayne. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaatti fufa. Maaliifi waan sadii oogoone qofa qaala'insa jireenyaa to'achuu kan dandeenyu. Tokkoffaa oomisha dabalu. Ganaatti fufa. Halkanii guyyaa oomisha dabalu yookaan Oromiyaan ikkoo nama miiliyoona tokko tuqaa afuritti dabala waggaatti namni nyaatu. Sinirree ganaadha dhalchinee garuu warri 1.4 haa dabalu gaarii qabeenya keenya nama keenya jilba keenya garuu isa sila jedhe sadan sanaan yoo dafnee utumne malee rakkoodha. So oomisha dabalu tokko. Lammata sirna jireenyaa keenya jijjiiruu qaba. Waan nyaannu akkaataa mallaqatti qusannu maal jijjiiruu qaba. Way of life keenya completely jijjiiramuu qaba. Nutti qabadhaa. Sadaffaa isa immoo baanagatu immoo qunxuuxu qaba. Nutti qabadhaa warota. Malee amma yoo qaala'insa jireenyaa to'achaa jirra jedhee yoo siin sobee ba'e maal godha? Tokko. Isa wanni fenomena waan as mandara keessatti kana qabachuu qabdu.
Waasadan kana qabachuu qabdu hoorota. Waasadan kana hambisnu malee qaala'insi jireenya hafaan jiru jedhameera. Sababaan areeda qabuuf takkaa dhiirti jireenya koo keessatti na dhungate hin beeku jettee dubbatte. Dhiironni dhalaa areeda qabanu gonkumaayyuu hin jaallatanu. Shamarran areeda baasuudhaaf niyyataa jirtanus gogaa keessan garagalchatanii hodhachuu hin dhiisinaati. Intallisin asirratti argitan kun durbummaa dhalatteen deebitee du'aa jetteem. Garuu ituu isin ta'eeti maal gootaneem. Dhalaan areeda baasuudhaaf karoora qabdanu gogaa keessan garagalchitanii akkasin deebiftanii hodhattanu kabajaa fi jaalala ummata Oromoo saba guddaatiin isin. Siluma dargaggeessi lama mana keessaa maal godhameemi? Ituu mucaa kana fuutanii galtanii dargaggeessi lama mana keessaa maal godhu? Ara kana namni si dhagaa gadi qabi. Bareeddotaa waggaa 100 jiraachuurra akka leencaa baroodee halkan tokko booddee duunaa wayyaa jedhan kabajaan sanaa jechuudha. Du'a yoo taate immoo jechuudha akkam akkami garuu jaldeessattiin biraa maal fakkaatti jara kana biraa? Maal fakkaatti mime jaldeessattiin biraa maal fakkaatti? Komantii jalatti. Yuunivarsiitii Addis Ababaa akkas ta'e jedhamaa jira. Yuunivarsiitii Finfinnee akkas ta'e. Yuunivarsiitiin Finfinnee akka kana ta'e hoorota. Addis Ababaa Yuunivarsiitii. Yuunivarsiitii akka kana ta'aa jira hoorota. Bakka amma bishaan galeera mabraatitti qofa tafe amma bakka. Bishaan jira mabraatii qofatu bade. Dhugaa rabbichaa kun pirezidaantii mana barumsichaatiif fokkuu cimaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettiya obboleetti kana karaa irratti gatamtee ijoollee amaaraa wajjin wayii fuutee manatti galtee miidiyaa irratti argee akkuma argeen dhaqee imbaasitti irraa fuudheen dhufeeni walumaa galatti ijoollee Arsiiti. Duratti nama sheekaallee itti finnee itti qaraasifnee quraanallee yoo dhiirri keessatti dhiyaatu akkana roqobsiti waan nyaattu waan dhudhu ijoollee Arsiiti jetti. Arsii eessaati jennaan isheen Adaabbaadha nuun jette. Namni biraa immoo ijoollee Arsii Suudeetiidha nuun jedhe. Nin beekaa maatii isheen beekaa naan jedhanii turanii. Garuu isheen ammoo duratti xiqqootti qaraanii jennaan haasoyite ijoollee Arsii Adaabbaati nuun jette. Kanaaf namoonni biyyattii tana beeytan maatii isii beeytan itti dhiyaadhaatii obboleetti teessatan nu waan jiruun hamma dandeenye ni gargaarra. Gama imbaasiillee waan jiru sin gargaara nuun jedhee jira waan ta'eef akka gara maatii ishee galtee maatii ishee argamu nu gargaaraa jechuun barbaada. Galatoomaa sheer diyuut godha ani sheer diyuut godha eleman kadhu waan kana akka maatii bira nu ga'uuf sheer godha kunu akkanatti sodaatti wanna biraa wanna addaan jiru kanaaf hundi keessanuu sheer nu godha maatii biraan ga'a. Hoorota mucaan kun dhiiraan miidhamuun dhabdu jettaniiti baay'ee irraa fagaataa jirti baay'ee sodaataa jirti argaa jirtu miti namicha. Ijoolleen keenya baay'een biyya ormaa keessatti akka kanaa nu jalaa ta'aa jiru. Rakkina maalii akka ta'e illee baruun illee hin danda'amu. Mee maatii mucattii kanaa namni beektan koomantii jalatti bilbila koonaan ka'aa achirratti konneektii na gochuu dandeessu. Akka kanaan qulaalii tokko nan bitaa qixxeessaa nan fuudhaa qixxeessaa ashageetan lafa kaa'a. Qixxeessaa qursii irratti nyaatamaa qixxeessaa immoo bora ammas ganama qursii irratti nyaatamaa jechuudha. Hoorota gara biraatiin immoo mucaan tokko tiiktaakarii UTC jedhamturraa jaalalli qabee akka maraachuu ta'aa jira. Alhamdulillah ደህና ነች። እዛ ጋር ያለው ፎቅ የነሱ ከስር ያለው ትልቁ ፎቅ የሷ ወላ አምሮባት jaalalli baay'ee jabaata hoorota. Hoorota baay'ee jabaata jaalalli. Abbaa koo meeminuu maal si gargaarras? Wama si gargaaru dhabneem dhugaa rabbichaa yuutti bakka yuutti yoo viidiyoo kana argaa jiraatte bakka mucaa kanaan waa tokko jedhini. ከባድ ዝናብ dhugaa rabbichaa jabina rabbii miidhe kana irratti ilaala. ምን አይነት ዝናብ ነው ሲያውል ከራ sana roobaa jira gara kana roobaan jiru argaa jirtu miti. ካሜራ ማድረግ አለበት። የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው።
መገረምም አለብን። yoo barbaadan deemtanii walakkaa isaa dhaabbattanii gara kanaan bokkaan isinitti roobaa gara kanaan immoo isinitti roobiin laayifii akka kanaa dabarsuu hin dandeessu jechuudha. እንጀራውን ብላ እንዴ እንጀራ ምን አሁን በተከበርኩበት ሰፈር ቀለበቱን ተቀበይኝ። ቀለበቱን ተቀበይኝ። ጀጄ ቀለበቱን ተቀበይኝ እኮ መጀመሪያ ተቀበይኝ። አንቺ ቀቢ ነይ ዚዙ ዚዙ ነይ ቀቢ አረ እንዴ ምን ነው ኦሮታ በተከበርኩበት ሰፈር ጅራ ጅርቲ ሙጫኒ በተከበርኩበት ሰፈር አከሚት ሩፍቲ ቀለበቲና ከሰ ጀቴ ኡ ጀራ ጅርቲ ኡ እሺ ደከመት ሲፈካው ሀናፍ ዋን ብራፊ ምትኮ ሀናፍ ዋን ተኮዩኝሩ Waa'een biyya ormaa kun akkuma isin beektan baay'ee jabaata. Ijoolleen lama Saawud Arabiyaa keessatti duutitti murtaa'eera jedhamaa jiru. Akkamitti duutitti murtaa'e maal hojjetanii naani kan jedhu immoo dhaggeeffadha. እጅግ ያሳዝናል ጋይ ሳውዲ አረቢያ አሁንም ሁለት ኢትዮጵያውያንን በሞት ቀጣ። ሳውዲ ፕሬስ አገልግሎት የመንግስት መግለጫን ጠቅሶ ባቀረበው ዘገባ ካሊም ቃሲም መሐመድና ሙራድ ያዕቆብ አዳም የተባሉ ሁለት ኢትዮጵያውያን ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች በትናንትናው ዕለት በስቅላት ተቀጥተዋል ተብሏል። ባለፈው በርካታ ኢትዮጵያውያን ጫትና ሸሽ ይዘው ወደ ሀገሪቱ ሲገቡ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ውለው የነበረ ሲሆን ሁለቱ በሞት ቅጣት የተቀጡ ሲሆን ሌሎቹ እስር ቤት ላይ እንደሚገኙ ተነግሯል። Hojii kana kan hojjetaa jiru dallalaadha. Dallaalonni harka ijoollee kanarratti caatii fi ashishee irra kaanii gara biyya sana akka jarri galchan godhu. Yeroo kana keessatti poolisiin Saawud Arabiyaa immoo qabee mana hidhaa galchee murtii du'aa kanatti murteessaa jiru. Adaraa rabbi jarri dallaalonni akkas gootan maqaa rabbiitiin isin qabneerra dhugaa rabbicha rabbii isin qalqee sodaadhaa bakka ijoollee akka kanaan godhina. Birrii isin sanarraa argattanu haafu. Dhugaa rabbichaan isin hin jedha birrii isin sanarraa argattanu haafu. Ijoollee ilmoo namaa lubbuu baastee akkamitti birrii sanarraa argattuun gammadda. gama duubaa kiyya samitti ol dhaabeetiin qaalichaaf deemee shaayee kan qaalittiin anuma yaamteetuma yaa wasakh naayit yaa sharmuut naayit astaghfirullah alazim miti arrabaan xuluq na goote jechuun wallaahi rabbiin na arka ani hin beeku si bare xuluq na goote rabbii maal afaan hin beeku maal balleessee yaaneena jaarsa kiyya amaalalu deemta naayit rabbii yaan garuu biyya teenyatti biyya waa namaa kan hin akkanumatti faa jennee namaa kan hin akkas hin jiru biyya waa geessite akkanumatti jechuudha. Okay? Akkas duuba nutillee gaafa bakka siyoosii sanatti barsiisu ko. Tana bilaal. Bakka tana si xamannaa sanuu arabbootiin karaa dhiiraatiin si xamannaan si jalaan dhaabbattu. Tole qaalitti wallaahi na arrabsite hin jenna gaayis duuba kana xiqqoo hin qabaa beektanii. Ispoordaa akka biyyaa ofii kana qabdaa wayii rakkattee shi. Ofoon uffadhee beektanii gaayis wallaahi na arrabsite. Yaa wasakh naayit rabbiin azaabee isaati anjaarsa isee allicaasan laaleetii miti rabbii kiyya osoo xabbatamee hubannan shattatu bar rabbii kiyya allicaa isiisan jechuun wallaahi osoo mixmixaatti godhanuu ani nyaadhu bar. Lamuu kanaan booda nama hamachuun hafee jira. Amma jarri kun kan godhaa jiran umaa inni nama hamataa jiru miti. Kanaan booda nama hamachuun hafeera. Namni nama hamatee akkam godhama waggaa tokko mana hidhaa keessa taa'aa jedhamaa jira. ሀሜተኞች ጉዳችሁ ፈልተዋል። ከዚህ በኋላ ሰውን ማማት በህግ እንደሚያስቀጣ በማሰብም ዝም እንድትሉ ወይም ደግሞ እንድትጠነቀቁ መረጃም ወጥቷል። ሰውን ማማት 1 አመት እንደሚያሳስር ስንቶቹ ታውቃላችሁ? ይህ መረጃ እንግዲህ በሀሜት ላስቸገሯችሁ ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ ሀሜተኛ ናችሁ ብላችሁ ለምታስቧቸው ሰዎች ሼር አድርጉላቸው። ሰውን ማማት 1 አመት እንደሚያሳስር እንግዲህ ጠበቃ ሰብለ አሰፋ በዛሬው ዕለት ተናግራለች። ሀሜተኞች ሰው በሌለበት ስለሌላ ሰው የምታወሩት ነገር ከዚህ በኋላ መጠንቀቅ ይገባችኋል። ምክንያቱም ደግሞ ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ጠበቃው እንዳለችው ከሆነ አንድ ሰው በሌለበት ስለሱ ስሙን ማንሳት እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው ማድረግ በወንጀል ህግ አንቀጽ 613 መሰረት ከ1 ወር እስከ 1 አመት ድረስ ያስቀጣል ስትልም ተናግራለች። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ይህ መረጃ ለሀሜተኞች አገሰኒቱ ሚቲ ጀሪና ማሐመታ ጀርታኑ ጀርቴሰኒቴ ሰኒና መኮመታ ጀርታኑ ጀቹ አራምቦዳ ኡምሪ ወጋ ተኮቲኒ ደምቱ soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti. Waan ofii yookaan immoo haadha faaxee siin jedhamtu ulamoota akkamitti arrabsuu dandeessi gisee kana? Ulamootaan akkamitti waa jechuu dandeessi? Kaleessallee kana beeku. Waa goona. Waa dhufii waa goona. Nyaanni irra buufattee waan biraa dalaguu qabdu. No. Waa dhufii. Kana marallee keessatti. Namni siin caalallee na dhiyaatu hin jiru. Oolmaa oltaniirtanii abbaa fi najala qabii tokkoffaa uummanni kanarra waanaan hin jedhina ani hin barbaadu. Najala qabii tokkoffaa manni kee mana kiyya
mana ilmootiyyaatti jedhee seenaa. Waan enga dargitan namni maraatuun biyya kana keessa jirtu waan isin gaafa dura gas Nafichisiif ture. Na arrabsitee jechuudha waan isin gastii gubbatti Koyaa dubbatanii saanu mimi. na arrabsite namitti maraatuun Nafichisiistu. kanaaf isin asitti dhuftanii waan aan jettanii ka achirraa fi ammoo san 89 waan aan jedha anaaf isaa walitti Bakka isin ammoo waan aan jedhina babal'aa nagannaa oola galatoomsh nagaa oola. Inaati. Ada Fate. Ada Fate. Inarin takayet. Deema isin warri garee borbaadii garee shaadaa kaattan kun deemaa hoosakkan isin warri giddu kabajaa qabdanii bittan qamaachaan kun deema isin warri kabajaa qabdanii nyaatan kabajaan qabu deema. Mai warra argite. Maqaan tattaane babbaafatee deemu kana dhukkee irraa kaasi. Daangaa nama baasuudhaaf rakkatan daangaa nama baasuudhaaf amantii tamtu deemii akkas jedhi shaarmutaa shallee maali gadi arrabse deemaa ofii keessaniyyuu dura deemaati inda ummata kaafiraa santu sin caala namni shaarmutaa namaan jedhu isatu shaarmutaadha. Isaan tu sin caala yusi jammir afari nyaadhaa isin isaan tu sin caala. Ay rabbi isaaniiti walitti dhaqatan du'anii isin caalanii jechuudha. Saqqalamaa deemaati maal fidda wanni isin fidda. Akka kana ulamoota dhaga'uu dhabuun keenya rakkina guddaa booddee irratti nutti fiduu danda'a. Ulamaa gizi jedhamu akkamitti waan xiqqoo goonee jaallaluu dandeenya. Dhugaa rabbichaa ulamaa biratti qanii tokko qaraanaan isin ulamaa sanaaf garba ta'uu qabdu. Dhugaa rabbichaa akka garbaa ta'uu qabdu. Ajajamuu fi qabdu. Waan jarri jedhan dhaga'uu qabdu. Nama biraa akka barbaanne arrabsuu dandeenya. Jara kana biratti immoo bareechinee of eeggachuu qabna. Tortora. Asittiin tortora. Acaaluun sababa keetitti du'e diqaala ammallee acaaluun Andu'aalam ajjeesuudhaaf karoora kana akka baafte anniin beeka sinimu garuu gumaan Oromootu sirra jira hinimu gumaan hacaaluu sababa keetti ka hacaaluun galaafatan shishaa nin beeka eenyu akkasi goosiseen beeka garuu jira ajjeesuun jalaa callisu jedhanii Abiyyi Ahmad king of king Abiyyi mangistaችን Dr. Abiy Ahmed I love you so much king of Africa Abiy Ahmed Abiyyi abbaa sistama jabaa Abiyyiin imran daa'ima mootummaa keessan teetaa eega kana feetan Abiyyi umriitii haga jirtu aangoo qabadhu ta'i ati hinaaftuu meeqa budaa meeqa mataa gad deebistee zaqazzayte arrasna nama Oromoo fannisee jala qamamu meeqa akkana daqqabdee mataa isaanii akka buccafeettee fadhii isaanii hunda simmeetii isaanii hunda keessa caccabsitee agartee miti mataa nurraa daqqabdi Abiyyi ammas agarre takka Abiyyi king of king Oromoo king Duniyaa irratti saakiraa irrattis kan jannata galu eenyuun ni beektu? Duniyaa irratti saakiraa irrattis kan jannata galu faranjii. Waa tokko wanti nu wal caqacaqaatee jiru. Haasaan kana bakka. Isa warra duniyaa qofa rabbi ta'e warra azaaba ta'e akhiratti warra ta'etu sanii miti. Bakka. Nuyi haa. Akkanaa walitti deebinee wal nyaannaan. Isaan jannata. Yoom jannata maalii gala? Hooyi. Faranjiin jannata seenti. Nuti azaaba seenti. Kabaja Oromootiyaaf qaban silaa faranjii biratti garte daa'immanni isaan kabaja isaan qaban shanyiitiyaaf silaa arkite ish way siibo bineensa meeqaan na nyaata silaan biyya faranjii jiraachuu baadde Oromoo jeenyutu na dhiisa hin seennu nuti ba hin seennu nuti maal daleelee maal hin seennu nuti ummanni wal ajjeesu ummanni wal asadu ummanni wal gube kun maal seena maali kana seena hoo qarqara bakka sanii hin baanu qarqara bakka sanii Innaa gudii keenya dhageessaniittu miti kan jannata galu eenyuun jedhame bakka kana qabadhaa bakka kan jannata galu jaruma faranjiitti jedhamaa jira. Eenyuus kanaan booda maaltu haasa'ama? Anis deemeetu manciisa malee waa tokko naasa'u kanaan booda sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaataa sagantaa biraataa mooricha deebinutti as jedhaan tokko yoo lamuun dhufne hin beeku. ሁላችንም ማስመሳዮች ነን። ሁላችንም እዚህ ጋር ያለነው ውስጣችን አሯል።